Ijoolleen mana madaam jirtanis manuma madaam keessatti dibachuu ni dandeessan. Kan inni itti dhiqadhuun kanaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni maggiitu hundi keessanuu nagaa qabdan isin jecha. Arra wanni inni qabadde isiniif dhiyaadde waan fuula dibatanii akkasuma maali wanni qabattee nuuf dhiyaattee yoo hojjetan taate waan hedduu takka fuula keenya qulqulleessu waan qallaalitti mana keessa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Waan qallaalitti matbaxa keenya keessaa argamu itti fayyadamuu dandeenyu hedduu takka isin fayyada, hedduu takka waan bareedaadha itti fayyadamaa laalaan isin jaa. Akkasuma wanni ati arraan tana isin garsiisuuf deemu maali yoo jettanii takkaffaa deema. Deema maankaa guddaa kana tokko maankaa guddaa tokko maankaa shurbaadha tokko jechuudha. Wanni bira annanuma fedhee ta'uu ni taha. Annan tanan annanuma fedhee ta'uu ni taha jechuudha. Annan maankaa lama maankaa guddaa kana abbaa lama. Maankaa guddaa kana abbaa lama. Warra finniisa qabuu fi minaamin qofaa fi miti. Fuulli keenya yoo waa itti dibuu baannee dhiisne asiin si goggoga. Bootaa tanaan finniisa si baasa, finniisa xixiqqishaa tokko si baasa, si goggoga. Yoo fuula keenya eeggachuu baanne akkas nama ta'a jechuudha. Deemaa fi aannanii hedduu akkuma agartan kanatti deemaa fi aannanii. Wanni bira leemunaa jechuudha. Leemuna cinaa takka qofa fayyadamtan jechuudha. Leemuna cinaa takka qofa fayyadamtanii kana akkana gootanii yaani firija keessanii irraa dibattanii firija keessa keessanii guyyaa 3-4 akkana dibachuu ni dandeessanii jechuudha. Waan baduu miti. Maaliif aannanii fi deemaa fi wantiidha waan ta'eef jecha waan baduu miti. Firija keessanii haga guyyaa 4 akkana firija keessanii fuutanii dibachuu ni dandeessan. Yeroonis qabbana waan ta'eef jecha. Sambooda leemunaa fi deema aannan akka wal fudhatuuf waliin dhoytanii akkuma agartan kanatti jechuudha. Hedduu takka bareedaadha. Waan hedduu takka bareedu. An fuula kiyya yeroo na goggoge isaan akkana godhadhee dibaddaa jechuudha. Yeroo waa dibachuu dhiiste fuulli nama hundaatu bootaa tana finniisa xixiqqishaa tokko asiin namarra baha. Bootaa tanarra finniisni namarra baha. Ammas si goggoga yoo waa hin dibanne jechuudha. Kun ammoo akkana gisee gootee deemii fuudhaaf akka hedduu takka bareedaa ta'e ni beeytanii. Aannanis akkasumatti leemunaa wajji leemunaa amma misaalaaf noormaala ishiidha yoo akkana dibattu taate fuula kan kee xirratti gooti jechuudha. Fuula nama hundaa osoo hin tahin nama tokko alaarjii itti ta'uu dandeessi. Ammoo akkanatti yoo wal keessa goote hedduu takka bareedaadha. Hedduu takka dibadheetiin isin garsiisaa jechuudha. Akkuma agartan kanatti wal keessa godheetiin jira jechuudha. Waan sadeenu waan hedduu takka bareedaati fayyadamaa laala. Wallaahi hedduu takka bareedaadha.
itti fayyadamaa laalaan isiniin jaa. Hedduu takka dibadheetiin isin garsiisa. Laazima isaan sadeen akkana wal fudhachuu qaban aannanii fi leemuunaa fi deema walitti hedduu takka akkana laayixee akkana dibattanii ijoolleen mana madaam jirtanis manuma madaam keessatti dibachuu ni dandeessanii jechuudha karaa qal'aalee keessatti. Dawaa farmaasii deemtee dawaa adda addaa dibattee fuula kan kee if balleessurra akkanatti dibattaa jechuudha. Akkana dibatta. Akkana fuula hangee guutuu waliin geessee dibattee yoo fuulli hankee nadiifan ta'in akkanatti torbaan takka yoo guyyaarraa wal jala dibatte wuxeetii isaanii agartaa jechuudha. Yani jijjiirama isaa hedduu takka agarta akkana yoo dibatte. Namni hedduu waa hunda dibannee fuulli khiyyana finnisni narraa bahuu didee waranaan jettanii jira komantii jalatti. Waa hunda dibannee hundaa'uu dibannee finnisni narraa bahuu didee jechuu turtan. Waa hunda guyyaarraa dibachuu miti fuula irratti. Misaaliif amma kaneen har'aan tan isiniif dalagee kana yoo dibattanii torbaan takka wal jala yoo dibattan yoo fuula keessaniif ta'uu taate jechuun jijjiirama fuula keessan namni fuulli namaa hundi tokko miti kanaaf ta'u nama biraatiif ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf hin taane nama biraatiif ta'uu danda'a. Saniifuu namni hedduun komantii jalatti namni tokko komantii jalatti akkasiin naa barreessitan kun ammoo warri nuuf ta'e jettanii jira hedduu takka galatoma. Waa hunda fuula keessan irra dibachuu osoo hin taane amma misaaliif kana warri mokkoraadha. Yeroo kana mokkortan torbaan takka biyaansa torbaan takka wal jala dibaddaadha. Torbaan takka akkasii wal jala yoo dibattan ta'e fuula keessaniif ta'e taanaan itti fayyadama. Fuula keessaniif hin taane taanaan ammoo khabraa dibaddaa laalaa malee kana arra dibattanii kaan boru dibattanii kaan wanti gootanii fuula keessan akkasitti akkuma jettan finnisa isinirraa balleessuu hin danda'u. Wanni ammaan tani kana yeroo takka dibattee yoo dhiste waan takka siif hin goone jechuudha. Bis takka yeroo takka qofa dibattee dhiste jechuudha. Yoo ammoo itti deddeebitee ha dibattu taate mokkoruudha. Amma wanti akkana kun yoo guyyaa waan adda addaa fuula kan keetitti dibde fuulli kan keessi baduu danda'a. Giin waanuma takka waan aynata takka hasiiftee keessan mokkoriiti. Torbaan takka wal jala mokkoruu qabda. Torbaan takka wal jala mokkortee siif ta'e taanaan waanuma san dibadhu gizee fuula kan kee wanti ta'uu barbaadde tokkuma qofa dibadhuun siin ja'a. Warri finnisa ifirraa balleessuu barbaaddan san dawaa finnisaa farmaasii deemtan farmaasiidhaaf amma warri farmaasiidhaaf dawaa bitattanii wanti taatan waan takka isiniif hin godhu maaliif isin marammaree wuxeetii keessa waan hin beekneef jecha farmaasiirraa dawaa isinii kennuu hin danda'u. Dawumaaf usee finnisaa baan namni hundi dibatu isinii kana sun fuula keessan balleessuu danda'a jechuudha. Wanti akkana kun ammoo fuula keessan hin balleessu. Saniifuu akkanatti torbaan takka wal jala mokkoraatii dibaddaa. Akka maaksiti akka
Iskiraappiti wanti akkanaa kuni iskiraappii hundaanuu fuula kan kee akka hin balleessine beektaa akka iskiraappiti. Saniifuu mokkoraadhaan isiniin jaa ammas lammaffaa fuula keessa wanni balleessu saamunaa foolii qabuun fuula keessan dhiqachuu. Saamunaa qaama ittiin dhiqattan fa'aadhaaf fuula keessan dhiqachuu. Saamunaa qaama itti dhiqattanii fuula keessa yoo dhiqattan taate fuula keessan akka ittiin dibata. Finnisa sitti baasa saamunaan foolii qabu. Saamunaan fuulaa ni jira. Saamunaan fuulaa faarmaasii hunda ni jira. Sanoo hafuulaas tahee hafoolee takka hin qabne jechuudha. Hafoolee takka hin qabne aynata tokko yeroo hunda fuula keessan dhiqaddaadha. Yoo akkasitti aynata tokkoon fuula keessan dhiqattan fuula keessan waan takka isin hin ta'u. Gin yoo saamunaa qaama dhiqattanii ustanii fuula keessan itti dhiqattan saamunaa namni itti dhiqatuun ustanii fuula itti dhiqattan fuula keessan isin baduu danda'a. Finnisni waan akkasii sanirraa nama ba'a. Misaaliif namni tokko finnisa fuularraa qabu saamunaa tokkoon itti dhiqatee haa jennu. Isin saamunaa san futanii osoo fuula kan kee qulqulluu tahee jiru ittiin dhiqatta. Finnisni sitti ba'a jechuudha. Maaliif namni finnisa qabu sun waan itti dhiqateef jecha. Saamunaa fuulaaf itti fayyadamtu yeroo hunda abbaa tokko qofa ta'uu qaba. Aynata tokko qofa ta'uu qaba. Hafoolee hin qabne. Hafoolee qabu fuula si balleessa. Hafoolee hin qabne ta'uu qaba. Ani mataa kiyyaaf kana kan inni itti fayyadamudha. Kan hin fayyadamu kana dibadhee daqiiqaa 30 giseen ifirra tursisee booda kan inni itti dhiqadhuun kanaa jechuudha. Nala faarmaasii bitachuu ni dandeessanii foolee takka hin qabu. Akkasitti waanuma tokko qofaan fuula keessanitti dhiqaddaan isin jaa. Geewwan adda addaa gisee hunda kan namni itti fayyadamu wanti ta'u yoo dhiqattan fuulli keessan isin baduu danda'a. Finnisni waan akkasirraa namatti ba'a. Dawaa finnisni fuula kiyya na balleessee dawaan maalii warri jettan. Saamunaa foolee hin qabne fuula dhiqaddaa warri finnisa qabdan jechuudha. Saamunaa foolee takka hin qabne. Aynata tokko qofa kan namni tokko ittiin hin dhiqanne mataa kan kee qofaaf kan itti dhiqattu. Yeroo unkaan qaama dhiqattu hunda saamunaa fuulaa san qofaan fuula kan kee dhiqachuu qabdaa jechuudha. Akkasitti dhiqadheetiin isin deebi'a. Daqiiqaa 30 turee jira. Dhiqadheetiin isin deebi'a jechuudha. Akkuma isin jetti daqiiqaa 30 fira tursiisee dhiqadhee jechuudha. Saamunaa kanaan dhiqadhee hedduutu akka bareedaadha. Faarmaasii hunda ni jira. Itti fayyadama. Hedduutu akka bareedaadha. Giseen akkanatti yeroo hunda waa fuulatti iskiraappii tokko waan takka dibadhee waan kanan fayyadama ammas lammaffaanii. Nala. Isiniif mul'ata jeetii yaada. Maqaan isaa asirra barreeffamee jira. Akkuma agartan kanatti. Isiniif mul'ata jeetii yaada. Kanallee maqaan isaa isiniif mul'ata. Akkasitti kanan fayyadama jechuudha. Arguu jirtan. Hedduutu akka bareedaadha. Bitadhaa. Hogguun akkanatti fuulatti waa dibadhee booda akkana fuula keessan guutuu waliin dibattanii anoggoon waa fuula dibadhee booda waan kana fayyadama. Fuulaaf hedduutu akka bareedaadha. Fuula kan kee akka uumaa takka hin taane wanti godha jechuudha. Yeroo waa fuula dibattan hunda waan jiidhaa waan takka dibachuu isin barbaachisa.
saniifin kanaan fayyadama kanaaf fuula kiyyaaf kanaatu naa taha. Waan akkana kana yeroo fuula waan maaksii fi waan fuula dibatan hunda yeroo fuula dibatan booda jechuun laazima waa fuula waan jijiidhaa waan takka dibachuun isin feesisa isin barbaachisa laazima dibachuu qabdanii an kanaatu fuula kiyyaaf naa taha. Hedduu takka bareedaadha itti fayyadamaan isiniin taha. Waan arra qabadhee isiniif dhiyaadde kana fakkaata hanga khabiraati walitti deebinutti hedduu takka. Nagaan naturaan isiniin jaa. Warri chaanala kiyya faaraa ta'an subscribe godhaa, warri maatii kiyya ta'an like godhaadha. Waan nagaafachuu barbaadan akkuma haga irraa nagaafachuu jirtan komentii jalaan nagaafachuu ni dandeessanii. Nagaan naturaa.